Obboleettiin keenya tokko biddirisoota yookiin immoo konvartiiwwan kana meeqaan bittee biddiribsii meeqaan bittee jettee gaafii na gaafatte maaf naan deebisnaan jette dhiifama ishee bokoy viizii waan ta'eef malee isiniif hin deebisa koomenti keessan laalee jechuudha. Kanaaf obsaan eeggadhaa isin jechuu barbaada. Egaa kaa kallattumaanii obboleetti koo ishee gaafii na gaafatte yookiin immoo ijoollee bitachuudhaaf illee dhimma qabdani akkuma biyya biyyaati kaawee waan fakkeenya Saudi Arabiyaan jira waan ta'eef akka Saudi Arabiyaatti asinitti ma jechuudha isin galee akka Saudi Arabiyaatti inni kun lamaan jechuudha kunii fi kuni 45 jechuudha. 146 riyaala 146 namite wal darba kan dhibbaa sin jira kan 60 sin jira akkuma sadarkaati barbaadden jira malee hin jira jechuudha siigalee anamatti kun kararii kana bite tokko kararii kana inni lammaffaan immoo isa kanaadha jechuudha. Kun ilgaa rabbii kun fa'a baay'ee bareedaadha bitadhaa laala halluu akka kana jira jechuudha bitachuu dandeessanii jechuudha. 145 nan bitee jechuudha kara lamaan 145 kun lamaanii jechuudha. Walirratti mati immoo takkitti kun tokkichi 145 kunillee 145 jechuudha. Kun immoo dhibbaa nan bitee jechuudha. Kun immoo biddiribsiidha kiiloo 7 guddaa kiiloo 8 kiiloo 12 sanii mitan kiiloo 12 miti kuni kan kiiloo 7ti baay'ee ulfaatadhe tanan dhiisee kanuma kiiloo 7 bitee dhibbaa nan bitee jechuudha. Sadarkaa qaba innillee 110 sin jira 120 sin jira akkuma akka jechuudha. Siigalee kanaaf wanta bitachuu yoo barbaadan akkasitti bitachuu barbaada. Garuu immoo obboleetti koo sadarkaa qaba beekaa. Wanni amma isin jedhu kun sadarkaa qaba malee oluma jettanii kan bittanii miti sadarkaadhaan jira. Ati gadhaanas yoo barbaadde hin jira olaanas yoo barbaadde hin jira. Amma kan kanaa olitti kan nuti akkanaatu kan 300 hin jira. Kan 300 jira jechuudha. Kan 200 jira jechuudha. Kan 250 jira jechuudha. Sadarkaa qaba akkuma sadarkaa ati dandeessetti bitattaa jechuudha siigalee malee wannaa miti akkati kafana kee jaalattetti bitachuu dandeesse siigalee innaa kanaaf kun si fayyada dhugaa rabbii bitadhaa wa rabbii waaqa bitadhaa akka kiyyatti isinitti malee akka namaatti sun taane si fayyada jedhee yaadaan maaliif si fayyada ganaa galtee bittuurra yaa hundi keenya mana godhannaa miti gaafa galli kana mana godhanna waan ta'eef kalarii kunniin kalarii sitti agarsiisaa jira malee ani kalarii akkanaati kan amma koras shigii keessa jiru ani kanan bitadhe kalarii kana jechuudha. Kun immoo kun kalarii kana jechuudha sitti agarsiiseera kalariin kun immoo kun akkana jira gaafa immoo dhaftu akka kanatti jira jechuudha. Assoolaa tokko jalaa qabaa tiraasii 4 qaba akkuma argaa jirtan kan akkuma asirratti afamee jiru kanneen jechuudha. Hedduu akka bareedadha jechuudha. Innaa akkasitti godhachuu qabdanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kun immoo homaan qabu kun biddiribsuma adiyaadha. Beetta yabbuudhaa dandeessee ol fuutu garuu kiiloo rabbi qallaalii ulfaatu. Baay'ee ulfaatadha jechuudha kiiloo 7 jechuun hin beektanii baay'ee ulfaatadha jechuudha. Kan kiiloo 12 immoo akka maleedha. Kan 12 nan didee jechuudha malee sababa taargotii fannatti guddate jedheetan didee jechuudha. Garuu silaa inni baay'ee shaggaadha innillee jechuudha. Garuu carqummaa isaa tokko gatii isaatti wal darba malee. Carqummaan isaa hedduu takka laala biddiribsiin kun amma dandeessee ol fuutu harma kiiloo 7 ta'ee jechuudha. Bakka wannoon isaallee akkatti dassi jedhu jechuudha. Kanaaf jechuudha ijoolleen Dubaay jirtan beektan amma kan Dubaay kun yeroo ijoolleen kennanii san jechuudha hedduu takka bareedudha. Kanaaf akkasitti jechuudha bakka hundaa hin jira kun bakkuma biyyootuma hundaa hin jira. Ani garuu obboleewwan koo ijoolleen baay'een xalabuu wayyaayii maal akkasii jette ani xalabuu sanii xiqqoo gaafan dhufe isinii ibsa isiniin jedhee jira. Yoo dhuguma kafanne ani xalabe sun kafana babbareeda ta'ee caamaa babbareeda ta'ee ani viidiyoodhaan sitti agarsiisa. Maa wannoota viidiyoo sitti agarsiise dhugaa inni bareeda ta'an hin xalabattan isheenirra. Ani isheenidha. Ani ofii kiyyaa hin xalamne isheetu na xalabe garuu ani ofii kiyyaa maxaradheesni itti ergadhe malee jechuudha. Ishee koodii wayii na gaafatee na didee naa banamuu jechuudha. Inni akkas isin jedha malee ani takkaa xalabeen beeku. Garuu xalabaarra immoo dhugaa dubbachuudhaaf akka garaa keetti kan bitattu uffata ofii keetii bitattu. Bira dhattee laallattee maxarattee harkaan qabattee diizaayinii isaa filattee akkasuma immoo harkaan qabdee dheerina gabaabina isaa jechuudha. Innaa akkasitti immoo yoo bitattanillee bareedadha sin jedha hordoftoota kiyya sii deebi'ee yaada obboleetti kooyi asumaanii
ijoollee suuqirraatti immoo kan sana siniifan ibsaan obsaan eeggadha kaaga dhufu gaafa dhufette sinii ibsa jechuudha warri nu ibsi gaafa sii dhufette yoo inni dhugaa bareedu ta'e hin bitatta suuqirraa annoorraa shi'inni waan hin barban jirraa yoo immoo inni bareeda ta'uu baate kiyya sun hin daballe ta'e maaliif anuyyuu silaan daballe keessan immoo maaliif kasaartarre akkasitti asitti jechuudha haga gaafa naa dhufusitti naa obsaan eeggadha warri shi'inni irraa bitachuu wayyamoo akkasuma suuqii deemanii bitachuu wayyaatti ani garuu akka katti suuqii wayyan jedha meekaa kanan xalabee ilaalee sinitti agarsiise gaafa san immoo ifa sinii gochuu danda'ashi naa akkasanii kanaafi walumaa galatti obboleettii koo'ee kan olaal kararii sinii jedhu isa kanaadha obboleettii koo'ee walumaa galatti ati qoyna obsiina eeggadhu shi lubbuu obsiina eeggadhu siin jedha shi lubbii Allah kunoo kara isa kana bifti kun jechuudha kun immoo kana jechuudha akkuma sinii jedhe isaan innaa kanaaf nama fayyadu mati siif fayyada shaanxaan immoo kaleessa sinitti agarsiisisu isa kanaadha kunuudha shaanxaa lama sadii kunooti tuni xiqqishuun tuni tan xiyyaraan kortanii tuni immoo kan kiiloo 20 itti naqee akkasitti wanni ta'a jechuudha akkasitti kanneen amalaan ni bu'an maaliif kanneen dura guuttadhee tana kan kanarraa fe hunda isaa taarguu godhadha kiiloo 20 fi kiiloo 40 walumaa galatti kiiloo 47 bichaadha 47 san kophaa godhadhee saniin booda immoo wannaa godhadha jechuudha gara xiyyara kiyyaatti argadha jechuudha isa isaanii jechuudha shaanxanii achiin garagalchee waan ta'eef inni akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya kanaaf immoo na eeggadha obsaanii wanna godhamuu qabu seettanii maa gaafa immoo roottonis naa dhufe akkamitti akka itti naqusi akkamitti akka ollafamusi waan hundumaa guyyaa galuutetti isiniifan waraabaa isiniifin hordofaa akkaataa ani godhadhu fakkeenya ijoolleen godhachuu barbaadanis fakkeenya narraa fudhattanii godhachuu dandeessu jechuudha sigalee walumarraa waa babbaachaa deemne jechuudha kanaaf immoo ijoolleen immoo riyaadii yookiin immoo Saudi Arabiyaa jirtanii warroota taargoo immoo gaafa isaan dhufanitti lakkoofsa isaanii isiniifin kennaa isaan irraa argachuu dandeechan maaliif maatii keessan beeksistanii talaan durallee isinii hojjedheetiin ture jechuudha innaa kanaaf bidilibsiiwwan immoo isin barbaachisan nama barbaachisu mati biyyatti sima jira garuu haa ta'uti biyyatti amma ganaa kana bibbitachuunis baay'ee nama nutti ulfaatti gisee tokkichaan akka amma asii kanatti baasnee bituun baay'ee nutti ulfaata beektaa biyyatti hin jira uffanni hin jiru miti garuu haa ta'uti wanni nu fayyaddu maal biyya alaatii gallaa kolkollee duwwaa galuu irra akkuma fe'es wanta si fayyaddu waan xiraatii qaqqabdu gaafa bitatte bareedudha jechuudha hin gammaddaa amma galeetan bidilibsii bitadhaa amma galeetan caammaa bitadhaa hin dhattu amma galeetan bijaamaa mana keessa kaawwadhu bitadhaa hin dhattu deeme suuqii dhaqaa hin dhattu bakka si galee kanaafi wanta sin barbaachisu guchaa bitadha amma jechuun namni kasii kenne faayidaa sin qabu bar kan ofii keenyaa kanatu kan ofii keenyaa bitanni turre faayidaa guddaa nu qaba maaliif wanni ofii keenyaa nu barbaachisu jechuudha sin galee yaw akka fedha keessaniiti garuu ana maal dirqamaan bitadhaa sin jechuun qabu warri immoo bitachuu fedhii qabdan ta'e waan babbareedu waan si fayyadu waan mana keessatti si fayyadu bitadhaa bakka maaliif amma bidilibsii kana namaan binne nama takkaan binne maaliif faazarii kootii soo ta'anii duraan bitee fi galee baay'ee qaba waan ta'eef inni nan barbaadu obboleen kisin barbaada anufuma kiyyaafan maaliif keessummaa keetti si fayyada gaafa dhuftu bidilibsiin kee daa'imti kee gaafa dhufu immoo daa'ima kee illee si fayyada jechuudha si galee amma ganaan bidilibsii ganaan deemee bituu walii gaddeemuu kana maaltu na arge si galtee akkas jechuudha inni kun gatiin isaa lubbu kun qoy gatii isaa kana amantuttan sitti agarsiisa la agarte gatii isaa 45 waan sobee wayitu hin qabu jechuudha si galtee lubbu la 45 tokkichi 45 sunis 45 so wallaan kan kullamaan tokko waan ta'e 45 jechuudha kanaaf si fayyadaa bitadha warri isif na fayyada jettan bitadha warri immoo lakki numaa irraan goonaa birriitti biyyumattoo sharafne bitanna jettan hin dandeenye welcome bakkuma tokko dhaqaa haa ta'uti akkuma gallee jennu sanitti gisee akka kanaatitti baasnee bitachuun baay'ee ulfaatti gisee sanii beektanii dhugaanii ulfaata amma namni gallee biyyatti namoota baay'een arge nama carqii hin qabne nama carqii mataa akka kan qaqayyeerateetuma uffanni argeen beekaa kan uffanni kiyya kan anaaf hin taane ani maafan uffanne uffata kee erga hin bitanne obboleettii koo erga ofii keetii dirra kee hin bareessine maal abbaatiif xaarrare dhugaa rabbi isin jedha ijoollee waan ofii keetiin isin barbaachisu bitadha waan xiraatii qabdu waan xiraatii qabdu bichaa bitadha warqeen isin barbaachisa warqeen nu barbaachisa uffanni keenya xiraatii qabdu nu barbaachisa kan arabaa osoo hin taane kan waramni namaa kennu walitti toroo osoo hin taane jechuudha isin galee maaliif gaafa galte obboleettii koo dirri kee isin qabbanamne maaltu keetti si qabbanaa yoo ofii keetiif hin gammachiisne eenyu keetti si gammachiisaa dhoko
namni nu gammachiise tokko hin jiru bar akka kan anuufit yaa hojjedhe erga uffanne maal faayidaa naa qaba kushiinaa arabaa keessatti waggaa baay'ee wannaadhaan inni bijaamaadhaan akka nama uffata uffannee hin beekne akka nama uffata hin qabne taa'aa baane gaafa galle immoo ammas gaafa galles kanuma uffannaa maa uffanni dirra keessan uffadhaa uffata walitti haroo sontaa uffata xiraatii qabdu bitadhaati uffadhaa kasiif hin taane obboleettii koo qabeenyi boru keessaa deemta kan har'aa hin uffanne boru yoo uffatta yoo uffatta kanarra siin taane uffanni maalluu godha qullaa deemna maaliif gizee tokko fakkaabadnaa nuti ijoolleen keenya kun fakkaabad maallaan goone ijoollee uffanni nama bareechiti bar uffanni si bareechiti waaqa uffanni si bareecha abbuma fe'ee uffanni nama bareecha uffanni kee si bareecha obboleettii koo si kabachiisa si bareechas inde oo uffata uffanni akkamitti bareeduu dandeessa inde kan dirri kee hin gammachiisne eenyu gammachiisuuf xaararee dirri kee gargar gammachiifne waan magaraatti gadi guuroo sun ta'an dirri keenyallee gammaduu qaba uffachuu qabna nuuraa mul'achuu qabaa bar waaqa amma maaliin gootanii bakka ergane bidirisiin qabu kaa birri bichaan qaba birri bichaa baankii godhadhe maaliin naan godha kaa biyyatti si bitatta asitti si bitatta jechuudha gara lachittuu bitachuu si barbaachisaa miti kanaaf immoo waan xidaatii qabdan gizee garta wanti xidaatii qabdu xiqqaatee yoo xidaatii qabaatti bitadhaase hin bitattu naaf hin jedhan bitadhaa uffata keessan bareeddu giifsitiya galtee wanti qayyarattuu makaraadha si galee tuni olkolleen dargaggeechitti fixxee barriidhaan qabdu jarqiidhaan qabdu siin jedhu gaafa galte xidaatii qabdu godhattaa warqii keessa bitadhaa hawaasii qabusni isaan jechuu isa hawaasii sii qabu warqii keessa jechuudha warqii fi uffata keessa waan sin barbaachistu waan xidaatii qabdu waan boru namni ijji namaa sirratti ilaalu waan nafa keetis ta'u nafa keetis gammachiifadhu haadhoo koo endee kan ofiin taane eenyuuf ta'an nuti been namaaf taana malee ofii keenyaan uffachaa hin jirru dhugaa rabbi kushiina arabaa keessatti namaaf ta'aa jirra malee ofii keenyaan uffachaa hin jirru jechuudha anna akkas isin hin jirru dhuftuuti kiyya obboleettii kosii deebi'eeti yaada yoo gaafii fi yaada qiiqoo qabaattan immoo ammas komenteetti barreessuun dagatti naayi akkasuma immoo mana kanaaf warri haarawaa taate sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'ee akkasika haga viidiyoo biraatti watti deemnutti viidiyoo magaalaa turtii gaarii siin jedha obboleettii koo siif gaa jedheeti yaada yoommoo siif ta'uu disii galuu baate nagaa fadhaa rakkoo hin jiru siniif hin deebisa ishee